خلي كوزمة. اوكي سوي هنا صابون كلوركس، هذا سوي غسيل هذا كله وانت سوي تنظيف مجلس ومقلط وتمسيح مراكب وتمسيح كنب زينب، بعدين حطي فحم مجلس فحم مقلط وقفل الباب، سوي تمسيح بلاط كله لانه يجي مدام عصر زينب معلوم يجي مدام زياده، فلازم كله نظيف بيت تمسيح كنب كله. انت اثنين انت وكوزمة ما في مشكله. ومسحوا هذا رف كامل زينب، وهذا من هنا فوق بكره سوي تمسحوا هذا كله من فوق، هذه مشيلها ومسح اللي وراها، وهنا عشان التراب كله زينب سوي هنا كلوركس انا قد حطيت. طيب وهذا مسحها كلهم مكيف. همشي بكره صباح انت قوم سوي كلين، انا كلام ماما ما في يمين يسار، سوي كله طاوله وصاله وكذا. قفل باب مريم بيبي، قفل باب انا غرفه بس بسوي مسح هذا باب هنا مدري ايش زينب. Obsa siniif haa kennu warroonni haarawaa dhufaa jirtani waaqayyoo bichaan obsa siniif haa kennu dhugaa rabbi keessattuu obsa hagana hin jedhamne. Ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattootaa hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan nagaa fayyaa kootidha. isinis baga nagaa fayyaa nuuf taatan jecha warroonni mana kanaaf haarawaa taatan like share subscribe gochuudhaan nu jabeechaa isiniin jenna. Egaa akka shamarran biyya Arabaa gaafa jedhamnu dhugumatti sibiila biyya Arabaa odoo jedhamne waamamne ananatti tola jechuudha. Bakka sibiila biyya Arabaa sibiilli tokko hin dadhabu waan ta'eef yeroo sarara darbe zaaguun isaan oolu garuu hagasitti immoo sibiilli tokko hin dadhabu. Hojii kan hojjennu akka harreetti malee akka namaatti miti. Shamarran biyya Arabaa hundi keenya akka namaa osoo hin taane akka harreetti jechuudha. Yeroo ammaa madaamonni waan si ajajan yoo dhaban yoo hojii mana isaanii fixxe irra deebi'anii manuma qulqulluu nutsuu kana hojjedhu siin jedhu jechuudha. Egaa madaami nama argitan kuni kan hiriyyaati jechuudha. Micayyooni erga dhuftee waggaa tokko guuttee jirti. Garuu namni daa'imman xixiqqoon mana san keessa hin jirani haadha fi intala bichaatu jira jechuudha. Saniin booda hi'umtuu hin jiru sarraatinyaa tana. Maal gooti seetan mana kana hundumaa guyyaadhaan akka ishiin fossitu gooti jechuudha. Yeroo ajajju bilbilaan waraabdee sobdee daara xiqqishuun kan namni qulqulleessine hojjenne wannuma fedhe yoo ta'e akka tasaa waatti dhufuun isaan oolu xiqqishuma ishii maafan arga jetti waan sin garramu inna irra deebisiistee hojjechiisti irra deebistee dhiqsiisti. Mana kana yoo dhixxee kaate deebitee manni kun xuraawaa miti jettee irra deebistee dhiqsiisti jechuudha. Akkasumas haati ishii maal gooti hinnaa kana hin dibatti lukatti illee hin dibatti jechuudha. Dhugaa waaqayyo maal gooti lukatti dibattee kaate lukuma saniin mana keessa deemti jechuudha. Manuma hinnaa dibatte saniin meelaala cubbuun sodaattu barra. Inna kanaaf obboloota koo baay'ee ulfaata jechuudha. Madaamonni amma sa'aatii kana garuu akkaataa itti sarraatinyaa qabatanis hin beekanii akkaataa itti sarraatinyaa ajajatanis hin beekanii jechuudha. Ani dhugaa osooni madaamina ni bira hojjedhu akkana taate ana gan biyya Arabaa taa'u natti fakkaatu jechuudha. Sirritti obsa nama fixachiisu. Ijoollee baay'een maaliif maraatanii maaliif dhimamanii jenna malee ijoolleen gaafa asgaanii bakka madaamonni ibiddatti nyaatu. Ani kan na dhibe warra biyya keessaa akkasumas imbaasiiwwan biyya keenyaa sani jechuudha. Ijoollee tana barsiisanii akkanatti madaami gammachiisuu jecha akkanatti barsiisanii tolchaniiti jechuudha kan fidan. Gizee asgaanii maaliif isaan akkuma madaami gammachiisuuf ijoollee tana viidiyoo waraabaa gadhiisaa akkasumas hojii garagaraa hojjechiisaa waan hundatti himanii dhufan kan gaafa asitti dhufanii madaamin isaanii miite mindaa gaafa kennuufi diddu gaafa madaamin nu rukutte jedhani gaafa ijoolleen tun cinqamtes immoo akkuma madaamidhaa dhimama san maaf ijoolleedhaaf isin dhimamne maaliif sarraatenyoota biyya kana dhufaniif isin dhimamne. Dhugaa waaqayyo gizee tokko namni keenya birritti yoo nama gurguratutti ni muddama. Gaafa gurguratee birriin harka ga'e nama moosareedhaa namaan hin jedhu jechuudha. Biyyoonni Arabaa immoo akka duraanitti miti tabalaashee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf amma dubartoonni amma gurguddatanii heerumanii nu fudhachaa jiran kunniin akkaataa sarraatenyaatti qabatan hin beekanii jechuudha. Amma sumattuun hin jirti intalli obboleettii namitti xiyyatanaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf torbanitti sarraatenyaa lama jijjiirti. Torbanitti
Gizee tokko faa torban tokko keessatti saraatenyaa sadii jijjiirte girrim na jedhee na ajaa'ibe. Amma saraatenyoonni ishii bira dhufan hundumtu gaarii miti ishiin nama gaarii miti baay'ee hamtuudha jedhu. Ani garuu haadhuma ishee birattan arga malee mana isheellee dhaqee hojjedheen beeku. Garuu saraatenyoonni ishii bira dhufan baay'ee ishii jibbu jechuudha. Yeroo ajaja kana nama ajajju akka namaatitti nama ajajju. Isaaba sareetiin nama yaamte qubaan nama ajajji jedhanii quba kana quba qaxxalatan kana qabu keessa qaxxalatan kana hin qaxxalatti isa keessa saniin nama kana gadhi jettee keessa saniin tuttee nama ajajji. Maali namni akkanaayi jedhanis ijoolleen achi dhufan hundi baay'ee itti aaru jechuudha yeroo hundumaa. Inni akkasiin jedha. Kabajamtoota hordoftoota keenya dhugaa dubbachuudhaaf yeroo ammaa kuni yeroo baay'ee hammaateedha. Biyya Arabaa hojjechuuf birri nama taalalti. Jireenyi biyya Itoophiyaa waddadee jireenyi qaala'ee wanti hundi qaala'ee doolaarri dabalee maal jedhu jechuudha warroonni biyya keessaa kana afarsu. Ani bakka jireenyi qaala'ee akkas ta'e jedhan kanatti ana biratti fudhatama hin qabu. Sababbiin isaa akkuma jireenyi qaala'e kan taa'eef jireenyi qaaliidha. Kan waan hojjenneef jireenyi qaaliidha. Sababbiin isaa hojjetan malee jireenya injifachuu waan hin dandeenyeef kan taa'eef jireenyi har'as taanaan borus taanaan qaaliidha jechuudha. Kan hojjeteef, kan fiigeef, kan xaarrateef immoo jireenyi salphaadha waan takkallee ittiin qaala'u jechuudha. Sababbiin isaa kan gurguratullee kan hojjetatee gurguratu sanillee qaaliidhaan gurgurata. Kan bitatus qaaliidhaan bitata. Rakkoo maal qabaree haa waddadu mishigiraallee akkuma jireenyi qaala'u kananii hojjedhus ni qaala'a jechuudha. Amma biyya keessatti yoo ilaalle duraan jechuudha. Sangaan gaafa inni dhufu bara 2012 irraani sangaan guddaadha qillibiidha qallabame jedhanii yoo akkam baase jedhan 2020 jechuudha. Gaafa 2020 baase sangaan kun akka biyyattiitti baay'ee tokko gatii guddaa baase jedhama. Qotiyyoon qonnaa 15,000 ture. Har'a garuu qotiyyoon qonnaa 50,000 akkasumas immoo 60,000 40,000 jedhu. Sangaan qillibiin haga 80,000 hanga 100,000. Amma sangaa tokko yoo qallabde 100,000tti gurguratta. Lafa yoo qotte midhaan kumtaalii tokko matoon duraan 1,000 har'a garuu 6,000 7,000 gurguratta. Mee maal garamitti qaala'e? Gabareedhaafis hojjetaa mootummaatis mootummaan mindaa dabaleefii jira. Kaleecha 8,000 4,000 kan kaffalu har'a 10,000 15,000 hojjetaan mootummaa tokko baatitti 15,000 gadi kan nyaatu hin jiru jechuudha. Ni dabalaaf mootummaan bergit jechuudha. Indoom kana qassiraan kaleecha birrii meeqan oolama har'a qassiraa namni guyyaatti 1,000 oolaa jira jechuudha. Mishigiraallee yoo hojjetan rakkoo maal qaba qassiraallee dhiirri keenya dhiirri Itoophiyaa baay'ee hunda osoo hin taane tokko keessa kan birri shamarran nyaachuu barate dhagaarra taa'ee firiizii isaa maree shamara janajjanee sin jaaladha lubbuu onnee jedha teenya shamarroonni gowwaan waan inni jedheen ishii jette qaama kee waraabi ergi yoo jedhu waraabdeetti ergiti birrii ergi yoo jedhu ni ergiti inni kana mi'eeffate echaan hojjetee jireenya jijjiirra maree dhaguma gubbaa taa'ee jireenyi waddadee jireenyi qaala'e jedha saniin booda feesbuukii banate guyyaatti shamara 3-4 janajjanee irraa nyaachaa oola jechuudha namni tokkichi. Kanaaf obboloota koo hin gowwoominaa isinillee jechuudha. Isaaba harreetiin hojjettanii akka namaa osoo hin taane akka sareetti ilaallamtanii midhaan gaafa nyaattan akka namaatti isinii kennu warabduun akka sareetti isinii kennu jechuudha. Kanaafuu jechuudha. Isinis immoo maallaqa keessa waan hojjettan hin ergina dhiiruma ta'etti jechuudha. Dhiirri dirraashin isaa haa badu mala baasaa isinii godha maali? Inde yoo nagaadhaan biyyatti galtan ni argattu kan sin fuudhu. Akkanatti cincooftanii ifatamtanii maallaqa keessanii siraatan qabadha. Waan hojjettaniif beeka, waan jiraattaniif beeka. Jireenya hammaata, jireenya akkanatti gola ormaatti arrafamtanii fiddan kanarratti hin qalladinaa isiniin jedha. Ani viidiyoo koo asumarraa nan goolaba. Waan wajjin turtanii galatooma ulfaadhaa isiniin jecha. Mana kana like, share, subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa. Jajjabinni keessan nuuf hamilee ta'a. Laayikiin keessan immoo hancaalu mooraalii nutti horee waan haarawaa sinfinnaa isiniin jechuu jaaladha. Waan wajjin turtaniif galatooma bye bye.